lafa dhale dukkaana salphaatiin dhufne ifni seenaa abboota irra caala kan himmeeti Yesuusi amma laalletti tiqte gaariin fakkaatu inni dameessatti biqilaani biyyi isaanii Sihooni amma laalletti tiqte gaariin fakkaatu inni dameessatti biqilaani biyyi isaanii Sihooni lafa dhale dukkaana salphaatiin dhufne ifni seenaa abboota irra caala kan himmeeti Yesuusi amma laalletti tiqte gaariin fakkaatu inni dameessatti biqilaani biyyi isaanii Sihooni iddoo gaarii lammii foo'ee baatiitti baase aarsa dhandhamee ilaale mi'eete dhugeera waan addaa hin dagatamu na keessa yeroo hundumaa odeessa haa ulfaatunne baraane abbaan sooressaa fiyyeessa lafa dhale dukkaana salphaatiin dhufne ifni seenaa abboota irra caala kan himmeeti Yesuusi amma laalletti tiqte gaariin fakkaatu inni dameessatti biqilaani biyyi isaanii Sihooni lafa dhale dukkaana salphaatiin dhufne ifni seenaa abboota irra caala kan himmeeti Yesuusi amma laalletti tiqte gaariin fakkaatu inni dameessatti biqilaani biyyi isaanii Sihooni Ule kan du'a mo'ate leenjicha caala hunda keessa lafaaf samiiroo qomsiisa jechi tokkichi isa keessa dhiigee kan durseen argamne barbaadamu sammaarra amman dubbadhuun hin geenye gaarummaa isaan lallaa Ule kan du'a mo'ate leenjicha caala hunda keessa lafaaf samiiroo qomsiisa jechi tokkichi isa keessa dhiigee kan durseen argamne barbaadamu sammaarra amman dubbadhuun hin geenye gaarummaa isaan lallaa Akkati na wajjin jirtu naaf galee maalan jedha waa'ee kee keessa koo galee harka kenna ulfatee bu'aa gargaaraa si turre seenaa fidee kiyyoof dankaraa
Akkaatiin wajjin jirtutu naaf galee maalan jedha waa'ee kee keessa koo galee harka kenna ulfatee bowwaa qarqaraa si turreesse naa fidee kiyyoof danqaraa. Madaalliin ormaan nufu garaan na nyaate waa'ee kooftaan jennee garaa siraase anti kosii godhadhee lammii gararraa keessaa kosii amanee intaalta hundarraa. Madaalliin ormaan nufu garaan na nyaate waa'ee kooftaan jennee garaa siraase anti kosii godhadhee lammii gararraa keessaa kosii amanee intaalta hundarraa. Kan lafaa dhalee dukkaana salphaatti hin dhufne ifni seenaa abbootarra caala kan himetti Yesuusii amma laalletti tiikte gaariin fakkaatu inni dameessatti biqilaani biyyi isaanii Sihoonii. Kan lafa dhalee dukkaana salphaatti hin dhufne ifni seenaa abbootarra caala kan himetti Yesuusii amma laalletti tiikte gaariin fakkaatu inni dameessatti biqilaani biyyi isaanii Sihoonii. Sagaalee guddaa isaatiin maqaa na waamtee iddoon itti gaatamee qabdee na kaastee mukicha nyaadhee tanoo qullaa koo tahee hunduu na biraa deemnaan situ naaf dhufee. Sagaalee guddaa isaatiin maqaa na waamtee iddoon itti gaatamee qabdee na kaastee mukicha nyaadhee tanoo qullaa koo tahee hunduu na biraa deemnaan situ naaf dhufee. Jecha keen quufaa hunduu yoo dhume si kan naaf hafu lafti raafamee yoddoo gaddeessisoo si kan naabatu gamni si beekaa akka bor darbee mirga kee dhufu namni si waamee hunda mo'ataa inna gufu. Situ dubbatee warra kan kootee dhufee tan fudhaa namni Waaqayyoo jalqabaa badoos dhumni isaan tolaa. Situ dubbatee warra kan kootee dhufee tan fudhaa naan jedhee Yesuus jalqabaa badoos dhumni keen tolaa.